barii jijjiiramaa eegalee injifannoo fi milkaa'inoota cucululuqaa uummata keenya garaa ciibsu gama dinagdee siyaasaa fi hawaasaatiin eegallee jira. Guyyaarraa piroojeektii seena qabeessa buufata xiyyaaraa guddinaa tumsaa yeroo eebbifamu uummanni Naqamtee fi naannoo ishee uummata Wallaggaatiif uummata yeroo jalqabaatiif xiyyaara bal'isuudhaan uummata beekamu kanaaf faayidaa dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa inni qabu olaanaadha. Adeemsa ijaaramuu daandii xiyyaaraa kana keessattis mootummaan uummanni keenya uummanni Wallaggaa geejjiba xiyyaara ammayyaa akka argatuuf kutannoo guutuu agarsiisuun baajeta qabamuu fi qabuudhaan hojiiwwachis akka milkaa'u gahee guddaa kutannoodhaan taphatee jira. Jawaadaan uummata keenyaaf galame akka hin cabneef akkuma jalqabnetti xumuruun nurra jiraataa jedhame qorumsaaf kanneen booddeetti gototan hedduun utuu jiranii kutannoodhaan haala kana keessatti guyyaa irraa kana eebbisuudhaan faayidaa uummata keenyaaf dabarsitanii kennuu warri dandeessan irra deebi'ee maqaa uummata Wallagga Ba'aaf magaalaa Naqamteen galataaf ulfinan qabuun isiniif dhiyeessuu barbaada. ከአዲስ አበባ ወደ ነቀምቴ ከተማ አዲስ መደበኛ የአውሮፕላን በረራ በመጀመሩ የተሰማውን ታላቅ ደስታ እየገለጽኩ ለነቀምት ከተማና ለአካባቢዎች ነዋሪዎች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። በአሁኑ ወቅት አየር መንገዱ በየቀኑ ወደ 20 የሀገር ውስጥ ከተሞች በድምሩ ከ80 በላይ የበረራ ምልልሶች በየቀኑ ያደርጋል። ከጥቂት ወራት በፊት የደንቢ ዶሎ አዲስ የበረራ መስመር መጀመራችን ይታወሳል። የነቀምት የአውሮፕላን ማረፊያ 21ኛው የሀገር ውስጥ መዳረሻችን ሆኗል። ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ 5 ተጨማሪ አዳዲስ የአውሮፕላን ማረፊያዎችን በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች በመገንባት ላይ እንገኛለን። በነቀምትና የደንቢ ዶሎ አውሮፕላን ማረፊያዎች አዳዲስ የመንገደኛ መስተናገጃ ህንፃዎች ለመገንባት ከአንድ የቻይና የኮንስትራክሽን ኩባንያ ጋር ከ3 ዓመት በፊት ውል የፈጸምን ቢሆንም በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት እስካሁን ድረስ ግንባታው ተግባራዊ ሊሆን አልቻለም። በአካባቢው አመቺ ሁኔታ ከተፈጠረ ግንባታውን በሁለቱም የአውሮፕላን ማረፊያዎች በቅርቡ ለማስጀመር እንሰራለን። በዛሬው ዕለት እየተመረቀ ያለው የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ 1.1 ቢሊዮን ብር የወሰደ ሲሆን የግንባታ ወጪው የተሸፈነው በኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር ነው። ግንባታው የተካሄደው በኢትዮጵያ መከላከያ ኮንስትራክሽን ድርጅት ፕሮጀክቶት አሲንዱር ጫልቀበውን ሂዳ ጉዲቻ አሮምሳ ደበለቴ bakka isaan du'anii kaafnee lubbuu itorree buufata xiyyaara guddinaa tumsaa dabalatee yeroo ammaa kana eebbaaf qaqqabanii jiru. Kun akkanaan hin dhufu. Hojii misoomaa gurguddaa hojjetameen
bunarra hojjenneerra, qamadiirra hojjenneerra. Tokkoon ganda Wallagga Arfanii keessa xaa'oo dhiyeessuu dandeenyee jirra. Otoo asiin guban, otoo asiin hojjeesan, otoo harkaan kennan. Kanaaf oomishaaf oomishtummaa daballeera. Inisheetiivoota haarawaa dur naannoo kana hin jirre bakka kan jiru kan jirre daballee oomishaaf oomishtummaa dabaluu dandeenyeera. Kana gochuu kennaan diinagdee guddaa Afrikaa keessaa shanaffaa ta'e uumuun danda'amee jira. Akka ganfa Afrikaatti diinagdee tokkoffaa uumuu irratti kaasoo jiraat akkuma kaleessaa doorsisaaf sodaachisaaf kamiifuu otoo hin jilbiiffatin sirna ofii ijaarrattan cina dhaabbattan ammallee imalli badhaadhinaa calqabne kun akka galma ga'u waan isinirraa eeggamu an baay'ee isinitti himu isinuun beektan. Kana cimsitanii itti fufu. Nagaa keessan akkuma kaleessaa ammallee eeggachuu. Caasaa keessa waliin taatanii misooma calqabdan cimsitanii itti fufu. Mootummaan waan hojjetu hin hojjeta. ወለጋና አካባቢው አጎራባች ህዝቦችን በእጅጉ ተጠቃሚ የሚያደርገው የአየር ማረፊያ የምርቃት በዓል ላይ በመገኘት መልእክት ለማስተላለፍና የደስታውም ተካፋይ ለመሆን በመቻሌ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ በኢፌዴሪ መንግስትና በራሴ ስም እየገለጽኩ ሁላችሁም በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ይህ የአየር ማረፊያ ለምዕራብ ኢትዮጵያና ለሀገሪቷ ህዝቦች በአጠቃላይ ትልቅ የልማት አቅም መሆኑን በመገንዘብ መንከባከብና መጠበቅ ይኖርብናል። የተጀመረው ሁለንተናዊ ልማት እንቅስቃሴ ስኬታማ ሊሆን የሚችለው ሰላምና መረጋጋትን ማስፈን ሲቻል ብቻ ነው። አገር በግጭትና ጦርነት ውስጥ ለዓመታት ከቀጠለች ከጦርነት ውድመት እንጂ ልማት አይገኝም። በመሆኑም በየአካባቢው ሰላማችንን በመጠበቅና በግጭት የተሳተፉ ያሉ ኃይሎችን በውይይትና በስምምነት ወደ ሰላማዊ ትግል እንዲመጡ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በተፈጠረው እድልም ተጠቃሚ እንዲሆኑ የበኩላችሁን ሚና ልትወጡ ይገባል። መንግስት በበኩሉ ህገ መንግስቱን በማክበር በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማራመድ ለሚፈልጉ ሁሉ በሩ ክፍት መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። wanti kun daarratti dhuguma jaayii nagarreenne yaada akkasiisin qabnu yaannis garummoo neencichaaf safuudha. Neenci keenya ergaddoonuu qabateeti baruu biyyi kun Wallagga yaadatamuu isheeti baay'ee kana jennee waan dubbannu hin qabnu. Mootummaa darban keessatti unkaan kana yaaduu miti yookaan biyya kana keessatti waan kana calaqqisiisuu miti. Yaaduma abjuuma isaayyuu hin qabnu turre. Amma immoo yeroo kana teenyee ilaallee immoo kun isuma dhugaatiin waaqayyo mootummaa keenya kana nurraa bushuu idimee nuuf halaatu jennee garuu immoo kan xumure hin jammarama malee immoo kan fiixaan baasee takkaan agarree nuyi bara baay'ee as keessa turreerra jechuudha. Kanaaf immoo amma immoo erga waaqayyo immoo nama gaarii kana fidee nuu dhaabeeti utubaa keenya gaarii kana erga nuu dhaabeeti immoo kun waan guddaa argaa jirra, gammachuu guddaa argaa jirra. Gammachuun keenya immoo kana jennee qaalii yoon immoo yaadaan ibsuu hin dandeenyu. Ani guyyaa irraa eebbaaf addanatti argamuu kootiif baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame. Maaliif yoo jettee mootummaa gaggeeffamaa keessa uummanni gara lixaa kana jiru geejjibaan baay'ee rakkootu jira waan ta'eef amma rakkoo godinaalee 3 aanota 100 ol ta'aniif furmaata kenneera jedhee yaada. Gammachuu guddaan natti dhagahama. Dabalataan iyyuu naannaan kun misoomaan kan qabamee ture yeroo ta'u akkaataa kanatti dirreen kun ammas hojii piroojeektiif akkasitti yeroo gadhiifamu gammachuu guddaan natti dhagahame. Gaaffii fi hawwii uummanni naannoo kanaatiif guutummaatti Wallaggaa fi Naqamteen fedhii misooma karaa damee geejjibaatiin qabu keessaa kan furu keessaa isa tokko ta'uu isaati nu gammachiisa. Karaa kan biraa kun banamuun isaa ammayyummaatti nu caalchisuu isaati. Yeroo gabaabaa keessatti dhimma keenya lafa barbaannu deemnee maayii ba'uudhaafis ta'ee daldalachuudhaafis ta'ee bitachuudhaaf akkasumas dhimmoota gurguddoo biyya wajjin wal quunnamsiisan argachuudhaaf kan nu qaqqabsiise waan ta'eef gammachuun isaa dachaadhaan kan ilaalamudha. Rakkoon kana dura ture
namni yeroo barbaade keessatti haala barbaadeen bakka barbaade ga'uu fi haalli mijataan hin turre konkolaataadhaan yeroo dheeraa karaa deemuun hin jiraata. Amma garuu erga buufanni xiyyaaraa asitti banameeti kana booda hin fura jedhamee kan yaadamu. Guddina biyya tokko keessatti hawaasummaadhaan, dinagdeedhaan akkasumas siyaasaan bu'aa guddaa waan fiduu danda'uu fi gara fuulduraatti karaa hundumaa hiika guddaa qabaata, furmaata guddaas kenna inni abdanna. Akka Wallagga Bahaattis akka nama dhuunfaattis irra gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee jira jechuudha. Sababiin isaa godinni keenya yeroo dheeraa buufata xiyyaaraa kana dhabuurraa kan ka'e rakkoo garaagaraatiif saaxilamtee turteetti. Keessumaa naannoon keenya naannoo oomisha guddaan keessatti argamu gabaa guddaas godina barbaadudha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee sababii rakkoo geejjibni ariifataan naannoo kanaa dhibuurraa kan ka'e oomisha keenya yeroo barbaadnetti gabaatti dhiyeessinee bu'aa barbaadamu argachuudhaaf wajjin wal qabatee uummanni keenya rakkoo guddaa keessa ture jechuudha. Buufanni xiyyaaraa guyyaa har'aa asitti eebbisiifamu kun gaa rakkoo kana hundeerraa hiikuu danda'a inneetidha kan yaadnu jechuudha. Sababiin isaa kaargoollee naannoo kanatti keessummeessuu danda'a waan ta'eef gammachuu guddaan nutti dhaga'amee jira. Kanaaf bu'uura dinagdee biyya kanaa sosochoosu godina kanaa sosochoosu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha.